jira jirtu obboleewwan markaza walaloo akkaan bareedduuf akkaan mi'ooltu tan mata dureen isii shamarran hin tuffatina jettu markaza garee alhayaat biiftuu islaamaa daandii guddinaatiif qopheessituun barattuu garee alhayaat zamzam haaji qaasimiin isii wajjiin turtii gaarii isiniin jenna. Namni hunda dursee islaamaaf shahide tooyda duratti lubbuusii wareeyde isin dubartiidha baraadaa maari. bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh jira jirtu obboleewwan markaza alhayaat biiftuu islaamaa fi daandii guddinaa dhufe kunoo anis affeerraa keessanii jazaakumullahu khayran bagana simattanii jazaakumullahu khayran bagana simattanii bismillaahi jedhee dubbii too'ee galaa kakaabaa kibbaa kabaa fi kadhiyaa kadhiira fi kashamaraa ka waliin nu fiddee ka waliin nu qabdee funyoon diin islaamaa alhamdulillahi kan taane muslimaa alhamdulillahi kan taane muslimaa rabbiin nuu filate mootiin ardiibsamaa rabbiin nuu filate mootiin ardiibsamaa alhamdulillahi rabbiif shukrii goonaa kuntum khayral-ummaa nuun jedhee dubbata kuntum khayral-ummaa nuun jedhee dubbata Muhammad nuuf ergee caalaa ilma namaa sallallahu alaihi wasallam anis ni danda'a shamarree ta'us ati shamarreedha jedhee laalee kan na tuffatu anis ni danda'a akkasitti haa hubatu anis ni danda'a akkasitti haa hubatu dhiirti kophaa isaati yoomi galmagaa yoom waa danda'a hirmaannaa shamarraniitiin hunduu galmagayaa hirmaannaa shamarraniitiin hunduu galmagaa yaa shamarree teenyaa mee of fahamsiisii waan ati taate dandeettiin agarsiisii kan hin beeyne saabaruu barsiisii ciminna kee mul'isii gowwaa si tuffatu mee ofirraa hambisii gowwaa si tuffatu mee ofirraa hambisii ani dhalaadha jettee hin cabsina hamilee dubartummaan dahaabaa rabbitu siif filee seenaa ta'e yaadadhu waan hojjette kalee nabi Muhammad cinaa dhaabbattanii diin keenyaaf taatan dangalee fakkeenya yoo isiniif fudhee ta'a akka Aayishaa ta'a akka Khadiijaa yoom hunda isiniif himee ta'a akka Sumayyaa qabsooftuu diinidha kanaaf ofin tuffatinii jabaadhu adaraa kanaaf ofin tuffatinii jabaadhu adaraa akkuma dhiiraa atis karoora baafadhu waan lubbuu teetiif toltu laaliti adda baafadhu isa lubbuu teetiif gaarii dursiitii filadhu hamileen cabinii duratti tarkaanfadhu hamileen cabinii duratti tarkaanfadhu yaa warra dhiiraa shamaran tuffatinaa akka humna hin dandeenyetti isaan hin hubatinaa akkuma meeshaa manatti isaan hin laakkawatinaa akkuma meeshaa manatti isaan hin laakkawatinaa isaan malee hin jiraattanii mee hin dogongorinaa jiruu waliin toltii dhaabbadhaa wal cinaa jiruu waliin toltii dhaabbadhaa wal cinaa yaa shamarran keenyaa mee ka'aa dammaqaa nuti dhiiraa gadii sammuu keessaa haqaa waan gaarii hojjennee haa tolfannu maqaa waan gaarii hojjennee haa tolfannu maqaa shamarran tuffattanii ofirraan fageessinaa jiruu waliin toltii firan balleessinaa yaadan itti dhiyaadhaa hubadhaa wal hubachiisaa alaala wareen odeessinaa taa'ii mariisisii wajjin galma geennaa jedhii ittiimi wajjin galma geennaa jedhii ittiimi shamarran musliimaa hubadhu dahaabaa jireenya hawaasaa isii harkaa qabaa hubadhu bu'uura bultii isitu gadi dhaabaa kan dubartii tuffatu isatu dadhabaa kan dubartii tuffatu isatu dadhabaa dhiira jajjabduu hundaa durba booda jiraa dandeetti kee qofaan hin dhayne achirraa kanaaf shamarran kabajii ati yaa ilma dhiiraa isaanitti boontee hin ta'in faqiiraa isaanitti boontee hin ta'in faqiiraa yaa shamarran keennaa baay'ee isin jajee achumaan isin gorfadhaa mee waa isinitti mee achumaan isin gorfadhaa mee waa isinitti mee yeroo ammaa miidiyaan katolee FB jettanii TikTok jedhanii mikiyaajii dibattanii achirraa lafa dhiittanii guyyatti yoo xiqqaate suuraa yeroo shan kaatanii kana hunda bifa bifaan achirra gad of dhiiftanii diirrabbii dagattanii achirraa lafa dhiittanii diirrabbii dagattanii achirraa lafa dhiittanii ani waa hin jenne feesbuukiin haraamaa ani waa hin jenne tiktookiin haraamaa hunduu akkuma itti dalage kheyrii guddaa tanaa
natti sinaarina hojima keessanii natti sinaarina hojima keessanii ay silama dagannee hundee sadiinsanii eessa akka dhufne maaliif akka dhufne eessa akka deemnu maaliif dagannee tuni gaafiteeti jaallattus jibbitus qabadhu sammutti jaallattus jibbitus qabadhu sammutti kullu banii aadam qaxxaa'u khayrun wattawwaabuun nun jedhe rabbiin kadafee toobate eessa akka galuu ka osoo hin toobatin darbee eessa akka galuu ni beektaatu mee ofuma of gaafadhu garuu dubbiin tunii dhiirallee ilaaltii atis yaa obboleessaa kiraa yaadadhu atis yaa obboleessaa kiraa barattoonni darsiilee barumsaa baguma isin qabaanne yaa ummata keenna baguma isin qabaanne yaa ummata keenna jabaadhaa qaraa haafizoota taanaa soddommanuu fixnee galmee ol kaayyannaa soddommanuu fixnee galmee ol kaayyannaa ani gammadeen beekuu gammachuu akkanaa rabbiin haa taasisuu barattoota hundasaa haafiza quraanatiif haafiza hadiisaa isiniif haa banuu rabbiin faamii isaa takkaa hin hir'atuu miizanni isaa hojiin keessa wallaahi nama gammachiisa hojiin keessa wallaahi nama gammachiisa muuminni waan qabuu waliif hin tuffatu warra halkanii fi guyyaa wajjin dhaabbatu warra halkanii fi guyyaa wajjin dhaabbatu yaada isaanii hundumaa waliin mari'atu kidmaa diinii isaatiif wal bira dhaabbatu deemsa isaanii keessatti akka wal jaallatu kidmaa diinii irraa takka of hin qusatu kidmaa diinii irraa takka of hin qusatu wallaahi rabbiin koo isin haa mararfatu osoo hojiin ormaa akkasitti jabaatu diin guddisuudhaaf ol kaatanii dhaabbattu diin guddisuudhaaf ol kaatanii dhaabbattu yaa obboleewwan koo waan tokko isiniif dhaamaa ilmii barachuurraa hin sodaatinaa hadaraa yoo jedhu hundaamii jirti shamarran qaqqaalin ta sodaa sun immoo anuma ilaalti ta sodaa sun immoo anuma ilaalti yoo na baruu feetan maqaan koo zamzam binti qaasimii iddoon barumsa kootii markaza alhudaa daawaa seentarii nagaan naaf bulaa fi amaanillaahi tasbii alalkeyri ikwaanii fillaahi tasbii alalkeyri ikwaanii fillaahi